Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya aan Dr. Naafi argitudha. Odeeffannoon fayyaa dhimmoota garaa garaatti karaa YouTube channel keenya Dr. Naafi argitu official simbiraan gaatuun keenya beekama. Arras akkuma amaleeffannee dhimmoota garaa garaa dhimmoota fayyaa tokko irratti taasisuudhaaf dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa keenya nu hordofaa isiniin jennaan namoonni baay'een keessan kan YouTube channel keenyaaf haaraa ta'an yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Akkasumas immoo namoonni yeroo yerootti viidiyoon isiniif gadhiifnu akkasiin baragoo barbaadda mallattoo bilbilaa yookiin immoo notification bell kan jettu sana all notification irra godha. Baay'een keessan nun ga'u jechaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin waa'ee dhukkuba dugdaati. Baay'ee rakkoon kun rakkoo salphaa fakkaata nama baay'ee kan mudatudha. Dhukkuba dugdaa maalirraa kan kee namatti dhufa akkamitti ittisnaa maal immoo gochuu qabnaa manatti maal gochuu qabnaa yoo akkam ta'e mana yaalaa deemuu qabnaa dhiibbaa akkamiin nurraan geessuu danda'a kan jedhu kana waliin ilaaluutaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma mata duree irratti ibsuudhaaf yaallee sagantaa keenya guyyaa irraatti waa'ee dhukkubbii dugdaa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu baay'een keenya yoo xiqqaate si'a tokko yookiin si'a lamaa fi dhukkubbii dugdaaf saaxilamneerra jechuudha. Akkuma beekamu caasaan qaama keenya dugdaa yoo ilaalle wantoota baay'ee irratti kan ijaaramedha. Maashaan jira, lafeen jira, narviin jira, tendon kan jennu, ribuun ni jira. Akkasumas ujummoowwan dhiiga naannoo kanatti argamu jechuudha. Gama biraan immoo keessumaa gara mudhii kanaan dhukkubbii dugdaa yeroo baay'ee dhukkubbii mudhiillee akka dhukkubbii dugdaatti fudhatu namoonni baay'ee waan ta'eef orgaanonni yookiin immoo qaamolee keessa keenya keessatti argaman baay'een isaanii kan akka kaleefaas ni jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon kun yommuu mudatu namni tokko dhukkubbii dugdaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Mee dhukkubbii dugdaa wantoota nu saaxilan kunniin maalidha? Akkamitti immoo ofirraa dhorkuu dandeenya? Maal gochuus qabna kan jedhu akkasumas immoo yoo nu qabe mana keessatti maal gochuu qabna yeroo akkam ta'e mana yaalaa deemuu qabna kan jedhus kan waliin kaafnee ilaallu ta'a jechuudha. Egaa sadarkaa tokkoffaatti kan ilaalu wantoota dhukkubbii dugdaa nama saaxilan keessaa inni tokko yeroo dheeraadhaaf bakka tokko taa'aa turu yookiin immoo yeroo dheeraadhaaf bakka tokko dhaabbachaa turu jechuudha. Namni tokko yeroo bakka tokko taa'aa turu yookiin immoo dhaabbachaa turu sababii hojii garaa garaadhaan kan kennamu namoonni hojiin keessanii bakka tokko sin teessaa turu dhaabbachaa turtan jirtu jechuudha. Yeroo kana ulfaatinni qaama mudhii ol jiran bakka tokko yommuu taa'aa turu sana naannoo teessuma keenya walitti waan apply ta'aniif yookiin immoo naannoo sanatti waan asii gad ulfaatinni irratti asii gad dhiibamuu fi namni tokko dhukkubbii dugdaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraa dhaabbachaa turu yookiin immoo yeroo dheeraaf taa'aa turuun mataan isaallee rakkoo akkasiillee fiduu danda'a jechuudha. Maaliif maashaawwan naannoo sana jiranii akkuma beekamu lafee dogoggoruu dugdaa akka saantibaatti walirra taa'anii jiru jechuudha. Pireeshariidha asii gad dhiibamaa jira. Egaa yeroo kanatti maal ta'a yookiin immoo maashaawwan kottoonfachuu danda'u yookiin immoo sababii ulfaatinni walirra taa'u irraan kan ka'e namni tokko dhukkubbii dugdaadhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo dheeraa yommuu taa'aa turutti rakkoo kanaaf illee saaxilamuu ni mala jechuudha. Kana qofa osoo hin taane haala hojii garaa garaas ta'uu danda'a haalli teessuma keenyaallee baay'ee murteessaa akka ta'e asirraati ni argina jechuudha. Dhaabachaa turu yeroo dheeraadhaaf dhaabachaa turu mataa isaatti jechuudha. Rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo namoonni baay'een biiroo keessa taa'aa turtanii bakka tokko teessanii hojii hojjechaa turtanii waan garaa garaa gochaa turtanii haala kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Even yommuu teenyu mataa isaa akkaataa taa'umsa keenyaallee baay'ee murteessaadha. Namoonni baay'een isaanii yommuu akkas jedhanii fuuldratti jedhanii kanneen kompiitara barreessan jiru kan akkasii yeroo dheeraaf ta'anii maalla yeroo kanatti beelli taa'aa jira jechuudha qaamni isaanii kun. Yommuu teenyu mataa isaa akkaataa taa'umsa keenya yeroo kompiitara fayyadamnullee akkamitti taa'uu qabna akkanatti diriirfannee taa'uu qabna jechuudha. Yommuu namni tokko gallattii tokkoon akkas jedhee taa'u yookiin immoo gara fuulduraatti gad jedhee dubbisu namoota tokko yommuu argitanii barattoonni baay'een isaaniillee yommuu dubbisan mataa isaanii baay'ee gad qabanii akkasiin dubbisu jechuudha. Kun immoo dhukkubbii dugdaadhaaf nama saaxiluu danda'a. Poostariinti akkaataa taa'umsa keenyaallee baay'ee murteessaadha jechuudha. Yommuu akkaataa teenya fayyadamu fakkeenyaaf amma kompiitara yommuu fayyadamnullee too akkasii fayyadamne gaariidha jechuudha. Poostarii keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa immoo dhukkubbii dugdaa wanta nama saaxilan keessaa tokko meeshaa ulfaataa yookiin immoo waan ulfaataa ta'e baachuu keessumaa gara tokkotti baachuu yeroo baay'ee amma kallattii tokko qofaan meeshaa ulfaataa yookiin immoo wanta ulfaataa ol kaafnee baanna yoo ta'e baay'ee dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Yookiin immoo waan ulfaataa ol kaasanii baachuu harkaanis ta'ee saggiitti irra godhachuun kun mataan isaa dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Maaliif pireeshariin suni yookiin immoo ulfaatinni sun naannoo sanarratti waan gadi lakkifamuuf jechuudha. Akkuma jalqabarratti kaafne morma keenya gara fuulduraatti dheeressuudha yeroo dheeraaf kompiitara fayyadamu. Haalumti poostarii keenya haalumti taa'umsa keenyaa mataan isaallee dhukkubbii kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraa wantoota guyyaa guyyaan goonu keessaa tokko firaashii yookiin immoo firaashii ciisicha keenyaaf hin malle irra ciisu
kan dhukkubku kan dugda keenya dhukkubku jechuudha. Utuu rafin dura namni tokko bakka ciisicha isaa mijeeffachuu qaba jechuudha. Kan isaaf hin mijanne yoo ta'e jijjiiruullee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma boraatiin tokko amma boraatiin guddaa tokko yommuu namoonni fayyadaman ni argina jechuudha. Maaliif tokkoffaa asiin ol kaasee diriirfattee rafta taanaanii yeroo sana dhukkubbii dugdaa akkasumas immoo dhukkubbii mormaaf illee nama saaxiluu danda'a waan ta'eef firaashii diriiraa ta'e yookiin immoo haala ciisicha keenya illee mijeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa yeroo takka micciiramuu yookiin immoo dhifamuun muscle spasm kan jennu yookiin immoo maashaawwan naannoo kana jiranii yommuu isaan baay'ee micciiraman yookiin immoo dhifaman rakkoon kun dhufuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii dugdaaf namni tokko saaxilamuu danda'a jechuudha. Mudhii kun citaa dugda kun citaa jedhu namoonni baay'ee yommuu dubbatan jechuudha. Inni kan biraa yoo ilaalle immoo maashaa dugugguruu dugdaa baay'een keenya beekna. Maashaawwan dugugguruu yookiin immoo diskiiwwan lafee dugugguruu dugdaa keessa jiran lafeen dugugguruu dugdaa kan keessaanii narviin guddichi spinal cord keessa deemu ni jira jechuudha. Qaawwa qaba keessaanii akka saantibaatti immoo walirra taa'anii jiru vertebral bone kan jennu kunniin jechuudha. Yeroo takka diskiiwwan kunniin yeroo isaa itti miidhaman yookiin immoo lafee yommuu walirra ta'anii lafeen akka walirra hignee fi wanti akka haphii kaartileejii gidduu jirti jechuudha. Kanaaf yeroo inni dhumataa deemu umurii hojii wal qabatee ta'uu danda'a dhumachaa deema yookiin immoo sababii garaagaraan kan kee lafeen dugugguruu dugdaa kun miidhamuu danda'a jechuudha. Lafeen dugugguruu sababii kufaatirraan kan keessa miidhamuu danda'a dha'icha garaagaraa balaa garaagaraan kan keessa lafeen dugugguruu dugdaa kun illee miidhamuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo lafeen dugugguruu dugdaa kun yommuu cabutti yookiin immoo kufaatirraan kan kee ta'uu danda'a dha'icharraan kan kee ta'uu danda'a baay'een keessa wantoonni akkasii yeroo ijoollummaas ta'e yeroo obbartan isin qunnamee yoo ta'e ilaalamuun gaariidha. Qorannoowwan garaagaraa dhimma kanarratti lafeen dugugguruu dugdaa kun fayyaa ta'uusaaf dhiisuusaa gargar baasa ilaalu waan jiruuf ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa yeroo takka buusaawwan yookiin immoo joint kan jennu yeroo jointiin buusaawwan jechuun bakka itti lafeen tokko wal qunnamu sana gidduu buusaa sana gidduu yoo miidhamni jiraate dhukkubbii dugdaaf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhukkubbiiwwan kalee fakkeenyaaf amma cirracha kalee yookiin immoo infekshinii kalee mataa isaa dhukkubbii dugdaa dhukkubbii mudhii yookiin immoo flank pain kan jennu nu saaxiluu danda'a jechuudha. Keessumaa mudhii yookiin immoo dhukkubbii mudhii funcaan yeroo funcaan nama gubuu wantoonni akkasii mallattoo isaati jechuudha. Kanaaf cirrachi kalee illee yeroo baay'ee asiitiin nama dhukkuba hanga naannoo qaama saalaatti kan deemu jechuudha waan kuni. Inni kan biraa yeroo takka kaansarii lafee dugugguruu dugdaallee dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a. Ispeeshaalii yeroo ulfaa immoo dubartoota ulfaarratti dhukkubbii dugdaadhaaf saaxilamaa. Inni kan biraa furdina garmalee akkuma jenne ulfaatinni qaama garmalee yeroo baay'ee namni tokko yommuu dhaabbatutti yommuu taa'utti ulfaatinni isaa mudhii akka jirutti naannoo sanarratti waan apply ta'uuf yookiin immoo pireeshariin sun dhiibbaan sun waan naannoo sana gad dhiibuu fi namni tokko dhukkubbii dugdaaf illee saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin kanneen dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a. Rakkoo narvii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf miira gubaatii fa'aa namatti dhaga'amuu danda'a. Gogaa naannoo sana infekshinii gogaa irra keessaas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf TB lafees ta'uu danda'a. Amma yoo ilaalle TB'n soba duwwaa osoo hin taane lafee keessa illee miidhuu danda'a. Malaa garaagaraa kuufachuu danda'a keessatti sababii garaagaraa kan ka'e. Kanaaf wantoota kanneen jechuudha. Mee dhukkubbii dugdaa hir'isuuf maal gochuu qabna yeroo akkamii immoo mana yaalaa deemuu qabna kan jedhus immoo kan walii ilaalu ta'a dhumarratti dhufaamasi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhukkubbii dugdaa hir'isuuf tokkoffaarratti ulfaatina qaama garmalee hir'isuun baay'ee gaariidha. Maaliif furdinni qaama garmalee dhukkubbii dugdaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef wantoota kanneenis hir'isuun gaariidha. Inni kan biraa sochiiwwan qaamaa gochuu. Sochiin qaamaa dhukkubbii dugdaaf godhaman kanneen akka siitaappii ta'uu danda'a. Eksarsaayisonni garaagaraa jiru baay'ee. Gara fuulduraatti isin gadhiisa bifa viidiyoodhaani yookiin asuma keessatti isin akkuma argaa jirtan jechuudha. Eksarsaayisii kanneen kana fakkaatan gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee shamarraniif immoo kopheewwan hiil ta'an ol ka'aa ta'anii uffatanii yeroo dheeraa deemuun karaa dheeraa deemuun dhukkubbii dugdaaf saaxiluu danda'a. Maaliif balaansii isaanii yoo ilaaltan akkaataa poosterii ni jijjiira jechuudha. Kophee dheeraa kaachuun poosterii isaanii jijjiira gara fuulduraatti akka isaan bendi ta'an godha jechuudha. Yeroo kana maashaan akkasumas immoo jointiin yookiin immoo buusaawwan sunniin akka isaan wantoonni buusaadhaaf lafee wal qunnamsiisan ni jiru. Ligaament kan jennu isaanillee akka isaan harkifaman gochuu danda'a. Yookiin poosterii yeroo isaanii gara fuulduraatti jedhanii dudduubatti fuulduraatti akka isaan jedhan gochuu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti immoo harkifamuurraa hankee maashaan dhifamuurraa hankee dhukkubbii dugdaaf illee saaxilamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa firaashii ciisicha keessaniin malu keessumaati kana qofa osoo hin taane ciisicha keessaniif kan malu akkasumas immoo
kan flaatti ta'e tiraasiillee mataasaa flaatti kan ta'e fayyadamuun baay'ee gaariidha. Yoo danda'ame akkuma suuraa irratti argaa jirtan jala isaa waan akka carqii tiraasii tokko naannoo dugda keessanii kaa'achuun gaariidha. Flaat yookiin immoo straight ta'anii rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni dhukkubbii dugdaa hir'isuu keessatti gahee guddaa akka taphatullee isinitti barbaada jechuudha. Inni kan biraa hirriba gahaa ta'e rafuu fakkeenyaaf amma yeroo kana jennu namni tokko guyyaa sa'aatii 7 hanga 9 illee rafuu akka qabudha. Hirriba baay'ee rafuunis immoo garmalee namoonni baay'ee hirriba rafanis immoo dhukkubbii dugdaa saaxilamuu danda'u jechuudha. Kanaaf baay'ee rafuunis immoo gaarii miti jechuudha. Heddumana jechuudha baay'ee humnaa ol rafu. Keenya namoonni sa'aatii 20-15 rafan jiraachuu danda'u rafaa oolan jechuudha. Kun fa'aa irraa qusachuun gaariidha. Inni kan biraa carqii fakkeenyaaf yookiin immoo erbee keessa carqii gochuudhaanii carqii erbee keessa gochuudhaanii carqii yookiin erbee keessa cabbii gochuudhaanii bakka dhukkubbii dugdaa sana namni sin gargaaru yoo jiraate irra kaa'u jechuudha. Yeroo daqiiqaa 15 tursuun baay'ee gaarii dhukkubbii kana bisuuf gaarii yoo tokko dhukkubbii maashaa wajjin wal qabatan jechuudha. Inni kan biraan immoo carqii keessa yookiin bishaan ho'aadhaan carqiidhaanii maasaaj gochuu naannoo sana mataa isaa qaqqabu mataan isaa illee gaarii dhukkubbii dugdaa hir'isuu keessatti gahee guddaa qabaata. Dibata dugdaa tokko fakkeenyaaf amma kan kennaman jiru dhukkubbii dugdaa kana fooyyessuudhaaf maashaarraan kan ka'e kanneen dhufuudhaaf dhufan kana hir'isuudhaaf yookiin fooyyessuuf kan kennaman qorichi dibataa tokko jiru jechuudha. Qorichawwan dibataa kanneen illee fayyadamuun gaariidha kan jedhudha. Mee yeroo akka mana yaalaa deemuu qabdu. Fakkeenya namni tokko dhukkubbii dugdaa qabatanaa yeroo akkamiidha kan inni mana yaalaa deemuu qabu. Wantoota amma isin hin jenne kana gootanii yoo fooyyoo dide yoo dhiisuu dide yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabdu kan jedhuuf immoo tokkoffaarratti ho'ina qaamaa olaanaa yookiin immoo fiibara yookiin immoo tokkosaatii yoo qabaattan. Lammaffaarratti naannoon dugdaa keessanii baay'ee yoo diimate yookiin immoo baay'ee yoo dhiite probably infectionis ta'uu danda'a yookiin immoo keessaa wanti kufame jiraachuu waan danda'uuf jechuudha. Inni kan biraa yommuu funcaan funcooftan qaamni saalaa keessan sin guba yoo ta'e funcaa yommuu funcooftan sin guba yoo ta'e probably infectionii kalee ta'uu danda'a. Mallattoo infectionii kalee ta'uu waan danda'uuf ilaalamuun gaariidha. Funcaan yookiin immoo boolii qabachuu dadhabu funcaan amma sinirraa funcaa yookiin immoo qabachuu dadhabdu yoo ta'e tariitii lafee dogoggoruu dugdaa keessaa narviin miidhamuu waan danda'uuf yeroo akkasii mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa naannoon qaama saalaa fi naannoon hudduu keessatti yoo sin adoodate adooduu waan tokko seensi gochuu dadhabe kunis rakkoo narvii ta'uu danda'a waan ta'eef. Probably fakkeenyaaf tiraawamaan yookiin balaan garaagaraa naannoo dugdaarra yoo ga'e lafeen sun yoo cabee narvichi keessa jirus miidhuu waan danda'uuf tarii rakkoo narviis ta'uu danda'a waan ta'eef isin jechuu barbaade. Inni kan biraa dhukkubbii dugdaa kan addaan hin cinne kan yeroo teenyuu fi rafnullee kan nu dhiisne yoo ta'e addaan kan hin cinne yoo ta'e yeroo dheeraaf sun irra ture mana yaalaa deemanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'een isaa sochii qaamaa gochuudhaan haala laayif istaayilii keenya jijjiiruudhaan wanta fooyyoo danda'udha baay'een isaa jechuudha. Gabaabadhumatti dhukkubbiin dugdaa maal akka ta'e maalirraa akka dhufu akkamitti immoo of eeggachuu akka qabnu maal immoo gochuu akka qabnu kan jedhu gabaabsee isiniif ibsuu yaaleera. Egaa hanga xumuraatti nu wajjiniin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaan dhabina.